Qophii keenya akkuma barame dhimma biyya keessaatiin eegalla tibba kana miidiyaaleen biyya keessaa dhimmoota biyya keessaa hedduurratti xiyyeeffatanii gabaasaa turanii isaan keessaa dhimmi guddaan tokko ayyaana cuuphaati. Muusaa tibba kana ayyaanni cuuphaa sirna garaagaraatiin kabajamee jira. Egaa ajandaan miidiyaa guddaa wantoota turan keessaa tokko dhimma kana. Ayyaanni cuuphaa sadarkaa guutuu biyyaatti ka hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii biratti haaluma nageenyaatiin kabajame. Ayyaanichi sirna tasgabbii qabuu fi karaa nagaa ta'een keessumattuu naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Sallaan, Shaashamannee, Adaamaa isaan kanneen biroottis Jimmaa, Ciroo kanneen haala adda ta'een keessumattuu kan kabajame tokkummaa fi uummattoota biyya keenyaa kanaa fi haaluma amantaan eeyyamuun kan kabajame ta'uu isaati. Miidiyaaleen OBNs dabalatee miidiyaaleen kanneen biroo miidiyaaleen tamsaasaatii fi maxxansaatis bal'inaan kan gabaasanii fi ayyaanichi sirna addaatiif akkasumas karaa nagaatii fi haala amantaa eeggateen kan kabajame ta'uu isaati. Miidiyaaleen kan eeran Muktaar. Tole Muusaa, ayyaanni cuuphaa sirna amantaatiin alatti sirnoota aadaallee baay'ee of keessaa qaba. Akkuma beekamu taabotatu bahee bakka taabonni bulu dhaqee bulaa. Namni taabota kana duukaa dhaqee bakka sanitti sirni amantaa achi raawwatamu jira. Kana keessa sirboonni garaagaraa illee jiran jechaadha. Sirboonni aadaa fakkeenyaaf akka beekamu bakki itti namni ol qaadhimatu illee asii sirba naannoo kana sirbamu keessatti dargaggoonni fi shamarranii waliin sirbanii achuma keessa namni argee haalli itti ol qaadhimatu baramaadha jechaadha. Namni kumaa kitilaa karaa kanaan wal qaadhimatee wal fuudhee bultii hundeeffatee waliin jira. Horee jira waan hundaa fuula duratti illee wanti kun waan itti fufu sirnoonni garaagaraa ayyaana kana irratti raawwatamanii sirnoota miidhagina olaanaa qaban waan ta'aniif yuuniskoon illee akka biyyaatitti qoratamee ragaan barbaasaan ta'e waan kennameef yuuniskoon galmeessee jira. Hambaalee eegumsa addaa barbaachisan akka idil addunyaatitti qabamuu beekamtii argatanii kunuunfamuu guddachuun irra jiraatan jedhamanii galmaan keessa tokko ta'ee jira. Egaa turistoonnis biyyoota garaagaraa irraa dhufanii ilaalanii Itoophiyaa keessa kabajamu kun sirnoota garaagaraa waan qabuufi egaa nuusi maqaa OBN'tii fi maqaa qophii sona miidiyaaleetiin hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksiitiin baga ayyaana kanaan isin gahee jenna Muusaa. Kanumaan gara dhimma keenya gugurdoo sona miidiyaadhaatiin sonuu fi filannee qabannee dhiyaannetti yoo ceenu jalqaba irratti dhimma daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii ilaalchise miidiyaaleen adda addaa keessumattuu miidiyaaleen Suudaaniitii fi miidiyaaleen Misraa isaan kanneen birootis darbee jechaadha. Miidiyaaleen daangaa wadhabdee daangaa kanaa fi akkasumas rakkoo daangaa kana sababeeffachuudhaan biyyoota lamaan gara hammeenya kanneen birootti ceesisuudhaaf barbaadan kan qaamota barbaadan jechuudhaan isaan kakkaasan dhimma daangaa kana ilaalchisuudhaan akka waan hooggansi Itoophiyaadha. Mootummaa Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Suudaanii daangaa Itoophiyaa akka ce'u waan ayyamee fakkeeffame oduun hafarfamaatiin miidiyaalee garaagaraatiin himamaatiin ture dhugaarraa kan fagaatee fi haqas kan hin qabne bu'uura dhugaatis kan hin qabne ta'uusaa ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa beekseera. Ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa gara dubbii himaa wajjira ministeerichaa kan ta'ani ambaasaadar Diinaa Muftiitu ibsa miidiyaaleef kenne tibba kana dhimmi kun jiran isaanis bal'inaan kaasanii akka miidiyaaleen Itoophiyaa fi Suudaan walitti dhufeenya bara dheeraa fi qabuu fi walitti dhufeenya uummattootatis gara sadarkaa cimaatti fooyyessuudhaaf ceesisuudhaaf sochii yeroon goramaatiin jirutti haala akkanaan hafarfamaatiin jiru kun taayyiramee biyyoota lamaan walitti buusuudhaaf fi hammeenya kana hammeessuudhaaf kan ta'e kan yaadame malee
gama hoggansa Itoophiyaatiin abadan kun hin dubbatamusin jechuudhaan miidiyaalee fi ibsa kennanii kana keessumattuu EBC fi Faana Broadcasting OBNs dabalateen dhimma kana ibsa isaanii fudhachuudhaan haala ittiin gabaasantu jira kaa Muktaar. Tole egaa ibsa miidiyaalee fi ambaasaaddarri Diinaa Muftii dubbii himaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa miidiyaaleef kennaniin akka ibsanitti wayita mootummaan Itoophiyaa keessattuu raayyaa ittisa biyyaa guutuu humna isaa gara hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti adeemsifamaa turetti fuulleffatetti naannoo daangaa biyyoota lamaanii irratti rakkoon adda addaa akka hin mudanneef jecha Suudaan daangaa isii cimsitee akka eegdu biyyoonni lamaan waliin mari'atanii jiru. Egaa amma isa kana sababaa godhatanii daangaa kana akka to'annu lafa kana akka qabannu fi mootummaa ayyameera wanti jedhanii isaan kaasanii sobaa mootummaan Itoophiyaa kan isaaniin jedhe daangaa isaanii cimsanii akka eegan itti himame malee ce'anii lafa akka qabatanii miti waan jedhu kaasanii jiru. Egaa kana miidiyaaleen bal'inaan gabaasanii jiru. Miidiyaaleen gara biraallee BBC afaan Amaaraa gabaasee jira. Egaa ibsuma ambaasaadar Diinaa Muftii kana qabatee bahee innis bifuma amma kaafne kanaani ambaasaadar Diinaan dubbiin kun kijibaa mootummaan daangaa isaanii akka eegan itti hime malee daangaa ce'anii lafa akka qabatan itti hin himne jedhanii jiru. Egaa akkuma beekamu miidiyaaleen yeroo darbaniif waa'ee Itoophiyaa fi Suudaanii kana gabaasaa turaniiru. Loltoonni Suudaanii yeroo kanatti ce'anii daangaa Itoophiyaa laffiin qabatanii qabeenya irrallee miidhaan gahuu qonnaan bultoonni naannoo san jiranillee buqqa'uu isaanii miidiyaaleen bal'inaan gabaasanii jiru. Haa ta'uti rakkoo kana karaa nagahaatiin furuuf mootummaa Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaa guddaa kennee akkuma beekamu Itoophiyaa fi Suudaan walitti dhufeenya gaarii jedhamu qabu. Biyyoonnis walitti dhufeenya gaarii qabanii uummattoonni illee walitti dhufeenya gaarii qabu. Walitti dhufeenyi kun akka hin banneef dubbiin kun karaa nagaatiin dhumuu qabdi karaa jedhu mootummaa Itoophiyaa obsaan waan kana karaa nagaatiin fixuuf socho'aa turu miidiyaaleen bal'inaan gabaasaa turaniiru Muusaa. Eeyyani miidiyaaleen akka gabaasaniif ibsa ambaasaadar Diinaa Muftiin ka'umsa godhatanii akka gabaasanitti keessumattuu walitti bu'iinsa waldhabdeen daangaa kuni kan amma uumame osoo hin taane kan turee bule ta'uu isaati. Inumaayyuu ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsa miidiyaaleef kennaniin maal jedhanii gara waggoottii 100 olii lakkoofsiseera waldhabdeen daangaa kun jedhanii usuma turu usuma bulu usuma turu lafarra botataa hanga yoonaa kan ga'e ta'uu isaatis kaasaniiru. Dubbiin gama qondaaltota Itoophiyaatiin akka Suudaan daangaa ceetee daangaa kana qabattu mootummaan Itoophiyaa nuuf eeyyamee jiraniitiin miidiyaaleen gabaasni gabaasan kijibaa fi bu'uura dhugaa akka hin qabnes kaafneerra. Garuu waldhabdeen daangaa kun kan turee bulee fi akkasumas gara waggoota 100 olii kan lakkoofse ta'uu isaatis kana faana bal'inaan miidiyaalee fi kaasaniiru. Kana jechuun maal jechuudha maalii fi miidiyaaleen akka waan hin dubbatamne kana gabaasan kan jedhu ka'umsuma gabaasa miidiyaalee irraa fudhannee yommuu xiinxallinitti yommuu ilaallutti dubbii biraa duubaa kan qabu ta'uu isaatiin nageenyaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessatti uumamaatiin yommuu deemu keessumattuu tarkaanfiin finxaaliyyii TPLF irratti mootummaan baatii darbe keessa fudhatee fi akkasumas olaantummaa seeraa fi heeraa naannoo Tigraayitti kabachiisuudhaaf wayita raayyaan ittisaa garasitti bobba'eetiin turetti gara daangaa eegaa kan jedhame san darbanii raayyaan ittisaa Suudaan daangaa Itoophiyaatti ce'uun isaa fi qabeenya hedduus balleessuuf kaan saamuu isaa yeroo adda addaatti ibsi waajjira ministeera dhimma alaa irraa Itoophiyaa irraa kennamu ni ifoomsa. Kanatti maaliif carraa kanatti dalgeeffatamee kanatti seename kan jedhus gabaasa miidiyaalee irra kaaniitu yommuu xiinxallinitti ejjennoo Suudaaniiti moo yookaan hojimmanee qaama yookaan humna kan birooti kan jedhus kana faana ilaaluun barbaachisaadha kaa Muktaari. Keessumattuu inni guddaan ammas dhimma daangaati moo rakkoo daangaa yookaan waldhabdee daangaa sadarkaa idil addunyaatiin beekamuu fi gara waggoota 100 lakkoofsise kana yeroo kanatti kaasuun akkasumas humni ittisaa Suudaanii
raayaan Suudaanii daangaa Itoophiyaatti ce'ee qabeenyas balleessee gasti ce'uunsaa maaliif barbaachisa kan jedhu kana faana laaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha. Kanaan duuba Suudaaniin duuba ammas asiin duras qophii sana miidiyaa irrattis bal'inaan kaafneerra waa'ee hidha haaromsaa yeroo kaafnutti dubbiin Sookoonis waa'ee waldhabdee daangaa osoo hin taane aggaamii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti taasifamu kan faana kan wal qabatu jechuunis ni danda'ama. Kanatti kanas ilaaluun ni danda'ama. Hiyyaadata taanaan torbaan sadiin dura qophii keenya sana miidiyaa irratti kaafneetiin turre irratti keessumattuu tariitiin waldhabdeen daangaa kun garamitti ce'ee waraana kaasisuu hin danda'u kan jennu waraana kaasisuu akka hin dandeenyee fi kun gonkumaa rakkoos ta'uu hin danda'u ta'e jedhameetiin ajandaa uumame malee ajandaan biraatti duubaan jira. Yeroo ammaa kana akkuma beektutti yeroo seensa akka kaafnetti miidiyaalee odeeffannoo jechuudha haalli biyyi Misraatii fi akkasumas biyyi Suudaanis keessa jiran ajandaa keessoo isaanii san garanatti galfidanii xiyyeeffannaa uummataa garanatti naannessuudhaaf ajandaa uumame malee rakkoo dhabdee daangaa kun abadan ajandaa ta'uu kan dandeenye yeroo san kaasuun keenya ni yaadatama kaa Muktaar. Tole egaa miidiyaaleen garaagaraa waldiddaa daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii kana wal qabatee gabaasa garaagaraa baasanii jiru. BBC'n baasee jira. Akkasumas Deutsche Welle illee baasee jira. Miidiyaaleen kun maal jedhani seenaan daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii kunin akkuma reef kaaftee waggaa 100 oli ka seenaa qabu ta'uu isaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1902 gaafas Suudaan bilisummaa hin qabdu Ingiliiztu bulchaa mootummaa Itoophiyaa gaafas jiru Ingiliizii waliin waa'ee daangaa kanaa dubbachoo waliigalamuullee daangaan suniin naannoo kanaan bahaa waan jedhu waan waliigalaa irratti waliigalteen taasifamuu isaa haa ta'uti bakki adda akka hin baane daangaan kun asirraan baha lafte kun garanaa lafte kun garasii wanni jedhu wanti daangaan lafa irratti tolfamee mallattoo osoo hin godhamin haga ammaa turuu isaa yeroo garaagaraatitti darbee walitti bu'iinsi illee mudataa akka ture garuu biyyoonni lama walitti dhufeenya gaarii waan qabaniif walitti dhufeenyaan furaa akka turani daangessuuf illee carraaqqii garaagaraa godhaa akka turani dhimmi kun lafarra harkifatee arma gahuu isaa miidiyaaleen kunniin gabaasanii jiru. Walumaa galatti Itoophiyaa fi Suudaaniin akka ragaaleen kunni eeranitti daangaa kiiloomeetira 750 naannoo san ta'u dheeratu akka qaban lafa kana dheeratu irratti akka wal daangessan daangaa kana keessaa naannoon amma naannoo Amaaraa naannoo godina Gondar gara kaabaatti jiru kuni naannoo kana irratti dubbiin darbee mudataa akka ture miidiyaaleen kunniin kaasanii jiru. Kabira miidiyaan BBC'n afaan Amaaraa ammallee wanti gara biraa gabaase maal inni gabaasa baaseeni Suudaaniin illee walitti bu'iinsa akka hin barbaanne Itoophiyaa waliin waraana akka hin barbaanne dubbiin kun karaa nagaatiin akka dhumu akka barbaaddu gabaasee jira. Mana marii olaanaa ce'umsaa pirezidaantii mana marii olaanaa ce'umsaa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan dubbataniiru jedhee BBC'n afaan Amaaraa akka gabaasetti dubbiin kun karaa nagaatiin akka dhumu Suudaan ka barbaaddu ta'uu isaa haa ta'uuti amma Suudaan ceetee lafa Itoophiyaa qabattee jirti mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatitti kaasee jira. Itoophiyaan ammoo dubbiin kun karaa nagaatiin dhumuu fi gara mariitti galuu fi wanti kun bakka dura turetti deebi'u akka qabu waraanni Suudaanii bakka dura turetti deebi'u akka qabu kaaseera garuu akka BBC'n gabaasetti Abdul Fattah al-Burhaan waraanni keenya lafa qabanne kana irraa hin deebinu waan jedhu kaasanii jiru. Kunniin nagaha barbaadamoo hin barbaadan waan jedhullee gaafii waan nama kaasisaati. Achuma irratti BBC'n maal kaase Jeneraal Birhaanuu Juullaa Itamaajir Shumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa irratti amma haala loltoonni lamaan wal gaarreeffataa jiran wal dura jiran kana salphisuudhaaf laaffisuudhaaf qondaaltonni waraanaa biyyoota lamaanii mari'achuu beellama qabachuu isaaniillee kaasee jira Muusaa BBC'n afaan Amaaraa. Eeyyan keessumattuu miidiyaaleen kanneen biroo kan kaasan Suudaan irratti amma ejjennoon jiru waa lama ka hodhayeedha. Tokko lafa qaban gadi lakkifnu daangaa ceenee ka jedhu ejjennoon akkana jira. Lammaffaan immoo Itoophiyaa wajjin abadan waraana keessa seenuu
fedhiin qabnu yaada jedhutu kaa'am. Yaadni kun lamaan yommuu xiinxallamutti ka'uudha jedha jechuudha. Faranjoonni staatiskoo jedhu duraan Itoophiyaa wajjin egaa waraana hin barbaanne ta'e Itoophiyaa wajjin walitti bu'iinsa gara waraanaatti ceesu egaa hin qabaanne ta'e lafa carraan naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf Itoophiyaan gara xiyyeeffannoodhaan isteetti daangaa eeggamii daangaa keessan cimsaa eeggadha yeroo jedhametti cabsanii carraa kanatti fayyadamanii riphanii turanii jechaadhaan ammaan booda qabannee irra gadi lakkifnuun kun abadan kan baasuu miti. Tariitii maaltu dhufuu danda'a kan jedhu fuulduraaf tariitii mariidhaa fi marii qoftiidhaan yoo ta'e malee haala waraanaatiin inni jedhameetis yaadamu. Xiinxaltoonni hedduutis kana tilmaamaatiin jiru kanas kaasaatiin jiru garuu ejjennoo Sudaan kun waa lamaan kan wadhaa'e. Kun maalirraa ka'a kan jedhu yoo kaafte qaamni kan biroo Sudaan duubaan jiraachaa akka jiruu fi dhiibaa akka jiru kan mul'isu ta'uu isaati. Dubbiin dubbii daangaa osoo hin taane dubbii sorgoo biraa of keessaa kan qabdu. Sudaan dhibamteetti dhimma daangaa kanatti waan seente malee dubbiin ajandaan guddaa san akka ta'uu hin dandeenye wanti ifatti agarsiisan jira jechaadha. Itoophiyaa wajjin waraana keessa seenuun waan tokko kanarraa kaaneetiin yommuu ilaallutti gabaasa miidiyaalee irraa jechuudhaan Itoophiyaa keessa waraana keessa seenuun waan tokko kun maaliif akkas jiran kan jedhu adeemsuma dippiloomaasiitiif adeemsuma ejjennoo mootummaa biyya bulchu tokkoofiyyuu kan irraa eeggamne ta'ee kana maaliif jiru yoo jenne humni amma wayitee ammaa kanatti dandeettii fi ga'umsa Sudaan qabdu maalidha? Dandeettiidhaa fi ga'umsa tariitii dhimma kana gara waraanaatti osoo seenamee jiru Itoophiyaan qabdu maalidha kan jedhu herrigan taane keessa seenuu danda'an ta'a. Itoophiyaan humnis tariitiin olaantummaa seera kabachiisuu naannoo Tigraayitti humna fixatteertiin yeroon qabnu kana waan jedhanis ta'uu danda'a. Ajandaa dhoksaa kan birootis qabaachuu ta'uu danda'u. Garuu Itoophiyaan akka isaan hidhansanitti immoo haala biraatti jirtiin kan jedhu adeemsumaan laaluun barbaachisaa ta'e kana dippiloomaatotaaf dhiisuun barbaachisaa ta'e Itoophiyaa wajjin waraana seenuun kun akka yaadaatti akka afaanitti yoo taatee fi ejjennoo bareedaadha jechuudha. Gara ejjennoo Itoophiyaan barbaadutti dhufaniiru jechuun hin danda'ama. Mariidhaan qofti jettee Itoophiyaan gara dippiloomaasiitiin cichitee itti fufteetiin jirti. Rakkoon wadhabdee daangaa kun jaarraa tokkoof ture. Fala furmaataa ta'uu kan danda'u marii qoftiidha kan jedhu kanatti kana haalatti deemamaatiin jiru jira. Itoophiyaa wajjin waraana barbaadu Sudaan illee kana faana waa wal simuudha. Gam kan birootiin immoo dachee qabanne gadi lakkifnu jiranii hibboo biraa hibibsuun immoo rakkoo biraa uumuu danda'a waan ta'eef laaluun barbaachisaadha. Garuu akkasiin duras kaafnettis haalli waraana keessa seenuu haalli gara wadhabdee yookaan waraana hamaatti seenuu ni jira moo hin jiruun kana faana osoo ilaalle barbaachisaa natti fakkaata Muktaar. Tole Muusaa egaa akkuma kaafte adeemsa siyaasaa keessatti mariin yoo godhamu jalqaba wanti dura bakkaa ka'e tokko bakkatti deebi'ee achi duuba mari'atama siyaasaa addunyaa keessatti baay'inaan beekamaadha wanti akkanaa kunniin amma Itoophiyaan illee wanti kaasaa jirtu kana dubbiin daangaa kana dubbii waggaa 100 oliif ture namoonni uummattoonni lammiileen biyyoota lamaanii daangaa irra jiran jiru wanti biyyoonni kun bara dheeraa kanatti irra mari'ataa turani karaa waa'ee daangaa kanaa gaafa furru karaa lammiilee jiran kana hin buqqifneeni haala jiru akka jirutti qabnee karaa saniin furraa waan jedhu kan mari'ataa turanii egaa amma kanarraa ka bahee jechaadha kana ce'anii humnaan qabatanii namarraa miidhaan gahuuni haa ta'uuti akkuma kaafte rakkoon kun humni furuun danda'u humnaan rakkoo furuun meeshaa waraanaatiin rakkoon furuuni waan barri irraa darbee bara qaroome keessa jirraa walitti dubbatanii karaa nagaatiin furuun hin danda'ama biyyoonni beekamaadha biyyoonni kunniin biyyoota waliin jiraatanii biyyoota walitti dhufeenya cimaa qabanii biyyoota uummattoonni lamaan walitti dhufan uummattoota jidduu jaalala cimaatu jira amma yeroo kana gahee as amma kana wal qabatee waan jiru kallattiidhaan laaluu yoo barbaachise rakkoon hidha haaromsaallee jira akka ministeerri dhimma alaa deddeebi'ee yeroo garaa garaatti ibsaa ture qaamni naannoo kana jeequmsa keessa galchee waan kana gufachiisuu barbaadullee akka jiru kuni garuu kan hin milkoofne ta'uu isaa yeroo garaa garaatti ka'ee jira haa ta'uuti
falli baasu waan hin jirre Itoophiyaan akka dhumaatti obsaan deemaa jirti. Karaan biraa baasullee hin jiru. Humnaan deemaa jette Suudaan illee waan isii baasaatii miti. Karaan jiru kanuma waan ta'eef karaa kanaan dhumuun karaa mariitii fi karaa nageenya qoftiidha jechuun danda'ama. Waan tokko qofa daballee dhimma kana bira darbinaa wanti daballu maalidha? Keessa Suudaan maal fakkaata? Dhimma dhabdee daangaa kana qoftiidhaa miti. Dhimma dhabdee daangaa turee bulee kana qoftiidhaa miti. Keessa Suudaan maal fakkaata kan jedhus kana faana eeruun barbaachisaadha. Keessumattuu lixa Daarfuritti wanti tibba kana miidiyaaleen Aljaziiraa osoo nafiin miidiyaaleen gurguddoon beekamoon addunyaa gabaasaatiin kan turan hammeenya qoomowwan jidduutti ka'een Suudaan keessatti jechaadha. Rakkoon nageenya hamaan kan mudate ta'uu isaati lixa Daarfuritti qaama Suudaaniiti humna nagaa kabachiisaan gamtaa Afrikaa jala turee fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin garasitti bobbaafamee ergaa achiin bahee booda hammeenyaan lubbuun namoota baay'ee walitti bu'iinsa uumameen walitti bu'iinsa qoomoo adda addaa hedduutti uumameen lubbuun namoota hedduu darbuu isaa galaafatamuu isaatis kaafameera. Gara namoota dhibbaan lakkaa'amanitti akkas kan darbe ta'uu isaati. Gabaasni Aljaziiraa irraa arge torbaan kana keessa akka hubachiisutti jechaadha. Hammeenya kana qofti dhiisuu hin taane keessoon Suudaan kanneen birootis haalli jireenyi qaala'uutis ammas hin furamne silaa hojiin manaa mootummaan ce'umsaa Suudaanii kun qabatee President Al-Bashir yeroo aangoo irraa maqfamanii mootummaan ce'umsaa kun hundeeffametti waadaa uummataaf galan tokko qaala'insa jireenyaa kanaaf haala dinagdee biyyattii irratti xiyyeeffachuu ture. Ammas dhimmi daabboraa jechaadha. Keessumattuu dhimmi jireenyaa dhimma ulfaataa ta'uu isaati Suudaan keessatti mormiin hin ka'a hin qabbanaa deebi'ee hin ka'a. Keessoo Suudaan rakkoo adda addaatiin waxalamuudhaaf akkasumas hedduu jeeqamuusiiti kan agarsiisu. Itti dabalamee immoo rakkoo daangaa kana dalgeeffatamee gara Itoophiyaatti wajjin wadhabdee biroo keessa seenuun rakkoo biraa uumuu danda'a. Keessoon isaaniitu cimee gadi dhaabanne kan jedhu agarsiisaa kun yommuu xiinxallamutti jechaadha ka Muktaari. Kanumaan gara ajandaa keenyatti nutti hojjenne. Tole wama muraasa dabalee waan amma kaafte kan irratti ceenaa Suudaan rakkoo hamaa keessa jirti. Rakkoolee amma tuttuqxee jira. Daarfur bara dheeraadhaaf waggaa 10 oliin waraana Daarfuritti jira. Rakkoon sun ammayyuu hin furamne. Dhiyoo kana akkuma kaafte bifa haarawaan deebi'ee ka'ee jira. Namoonni hedduu dhumanii jiru tibbuma kana keessa lola naannoo san tureeni. Kana malees gara kibbaatiin illee rakkoo hamaa qabdi Suudaan. Suudaan kibbaatiin erga gargar bahanii wanti Suudaan kibbaa jidduu jiru sirnaan furamee dhumee hin jiru jechaadha. Rakkoolee hedduu jiru. Daangaan naannoo isaanii jiru sirnaan daanga'ee hin jiru. Daangaa qofa miti. Naannoon godinaaleen jidduu san jiran garamitti haacetanii jedhanii hanga ammaallee irratti wadhabaa jiran kan nagaa eegsiftoonni addunyaa keessa jiran jiru. Dhawaa ta'an gara Suudaanii yookaan gara Suudaan kibbaatitti cetan jedhame. Rakkoon kunillee rakkoo hamatu jira. Qaala'insa gatii silaa kaafteerta. Qaala'insa gatii olaanaa keessa jiranii mootummaa Albashiiritu ka kuffise rakkoo kana stiil rakkoon sun hin furamne. Kana malees ce'umsillee hin ce'amne jechaadha. Erga Albashiir kufee booda qaamonni lama tokko ummanni finqilee isa keessaa qaama siyaasaa olaanaa tokko bakka buufatee qaamni suniin mootummaa ce'umsaa dhaabna jedhee ka'ee jira. Waraanni ammoo qaamni waraanaa biyyattii aangoon akka harkaa hin baane waan barbaadu bara dheeraaf Umar Albashiir illee waraana keessaa dhufanii hin beekama. Ammas akka aangoon harkaa hin baafne suniin gurmaa'ee dhufee qaama olaanaa tokko gurmeesse ama mootummaa lama jira jechaadha. Manni marii olaanaan kan humna waraanaatiin hoogganamu jechaadha. Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan akkasumas mootummaa ammoo mootummicha ka hooggananii Abdallah Hamdok mootummaa qaama siviilii keessaa ka walitti bahanii rakkoon jidduu jara jirullee ammallee ka sirnaan dhumee gara mootummaa ce'umsaa hundeessutti ka mootummaa gara barbaachisutti ceesisuu ka dandeessisee miti. Rakkoo kana irratti Suudaan waraana guddaa Itoophiyaa waliin walloltuu miti waan gara biraatu keessa galte qormaata guddaatti ta'a jechaadha. Kanaaf rakkinichi deemee karama nagahaa Itoophiyaan jetteen dhumuu danda'a jenneellee abdannaa. Kana karaa kanaan laalleetiin gara dhimma itti aanutti hoceenhoo. Eeyyan dhimmi keenya kan itti aansinu ajandaa guddaadha. Torban kana keessatti addunyaa gubbatti sirna kakuu raawwachuu pirezidaantii Ameerikaati. Pirezidaantiin
filannoodhaan injifatan yeroo adda addaatti qophii keenya miidiyaa irrattis kaasaatiin turreerraan Joo Baayiden ifaan hojii jalqabuu isaaniitti kan laallu roobii darbe sirna gara galgalaatti akka biyya keenyaatti jechuudha sirna kakuu raawwatanii sirna adda ta'ee fi sirna waatoleen kan raawwatanii achiin dura dursanii filannoon kun hatamee jira jedhaniitti halchaatiin kan turanii fi hedduu maqaa Ameerikaattis aadaa dimokiraasii Ameerikaattis addunyaa irratti kan xureessan pirezidaant Doonaald Tiraampis Waayit Haawusiin nagaatti nayuusuma garaan isaanii gubatu roobii gara ganamaatti kan gadi lakkisaniitiin ba'anii gara bakka isaanii bakka jireenyaatti jechuudha. Tariitiin jeequmsaanis yaalanii miidiyaanis ilaalanii shira adda addaatiinis yaalanii Waayit Haawus keessa turuu hin dandeenye seera Ameerikaa cimaa fi jabaa ta'uusaa muuxannoo yeroo dheeraa kan qaban instituushiiwwan dhaabbileen adda addaa tariitii homo pirezidaantiin doongorellee rakkoo uumamuu yookaan biyyattii keessatti mudachuu danda'u taateen hiikuu danda'anii fi sakaalanii nama qalbiidhaa baay'ee isaan qabuu danda'an Ameerikaan kanaan cimtuu waan taatee fi himannaan isa akka irratti dhiyaachuu danda'u durumaan dursanii beeksisanii kana kan manni marii Ameerikaatis durseetiin kan murteesse abdii kutataniitumaan baanjechoo kophaa isaanii hafanii jechuudha kan agarsiisu keessumattuu hiriyaa isaanii cimaa fi taanan pirezidaantii bara Doonaald Tiraamp aangoora turan pirezidaantiin taanaan jechuudha biyyattii Maayik Peensis sirna kakuu raawwachuu Joo Baayiden irratti argamuu isaaniiti. Joo Baayiden kan pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uudhaan sirna kakuu raawwachuu qofti sun taane seenaa haarawaa wayiitis mul'isaniitiin jiru. Seenaa Ameerikaa keessatti manguddoo umrii waggaa 78 hanga ammaatti pirezidaantii hin beekne yeroo jalqabaatiif Joo Baayiden irraa tokko jedhameetiin laakkameera. Isaan qofti jechuudha pirezidaantonni 45 asiin dura darban umriin isaanii achi gad jechuudha. Garuu akkaataan itti haasawa godhanii fi akkaataan ittiin si'ooman akkaataan hamilee isaanii ittiin qabaatan dardara reef lafaa dhufaa jiru fakkaatu. Haasawa isaanii kallattiin miidiyaaleen adda addaa dabarsaatiin turaniiru. CNN, Al Jazeera fi akkasumas ABC, France 24, BBC wararkaa fuudhaniitiin hadiraa isaatiin turanii sirna kakuu raawwachuu kan irratti ka Muktaar kana kan laallu. Tole Muusaa egaa sirna cimaadha pirezidaantiin Ameerikaa sirni itti dorgoman sirni itti wal dorgoman sirni namni pirezidaantummaaf dorgomuuf deemu paartii keessaa paartii gurguddaa lama keessaa bahaa dimokiraatotaa fi riippaabilikaanota keessaa bahaa haalli itti paartiileen itti filatan haalli itti ergasii waliin itti dorgoman haalli dhumarra sagalee itti kennamu haalli itti namoonni kun mirkanaanii aangootti itti dhufanii sirna cimaadha sirna addunyaa keessa sirna akkaan guddaati dhaga'amaaf fudhatama ol'aanaa humna ol'aanaa Ameerikaan qabdu wal qabatee addunyaa irratti illee sirna guutuun addunyaa sirna hordofu gaafa kanallee addunyaan guutuun jechuun hin danda'ama nu biraa gaafa ammajii 12 jechaadha roobii galgala biyya keessatti illee bal'inaan namoonni baay'een hordofanii jiru. Egaa akkuma jette Joo Baayiden manguddoodha. Manguddoo umrii waggaa 78 seenaa Ameerikaa keessatti namni isaanitti dhiyaatu Roonaald Reegan turan. Roonaald Reegan gaafa aangoo irraa bu'an yeroo aangoo isaanii gaafa dhumattu waggaa 77. Namni kun hundi isaa achi gadi jechaadha. Isaan ammoo gaafa jalqaban waggaa 78 jalqabanii nama umrii isaanii akkaan guddaati. Pirezidaantummaa isaanii kun waan gara biraallee waan addaa qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee namoonni gara aangootti dhufanii tradishinii isaanii keessa wanti barame baay'inaan foormulatu jira jedhanii warri siyaasaa WASP waan jedhamutu jira. Adii ta'uu qaba. Zeen amantaadhaan protestaantii ta'uu qaba. Sanyiin isaa warra Anglo Saxon warra Ingiliz kanarraa dhaqan ta'uu qaba jedhanii wantoonni garaagaraa taa'uu jira baay'inaan namni garana dhufe kana jechaadha. Namoota muraasa kanarraa adda ka ta'anii tokko Obaamaadha. Obaamaan gurraacha yeroo jalqabaati pirezidaantii Ameerikaa turanii
haala baramaa san keessaatiin addatti nama filame keessaa tokko Joo Baayiden illee waan isaan kanarraa adda isaan taasisaa tokko qabu. Joo Baayiden hordofaa amantii kaatolikiiti. Miidiyaaleen addunyaa bal'inaan waan kanallee gabaasanii jiru. Seenaa Ameerikaa keessatti pirezidantoota amma Ameerikaa bulchan 46 keessaa kaatolikiin namni lammaffaa Joo Baayiden jechaadha. Kaatolikiin jalqabaa John F. Kennedy'dha. Kanaanillee adda ta'anii jiru. Egaa seneetarummaan illee waggaa dheeraa waggaa 35 kana tajaajilanii jiranii nama seenaa olaanaa qabanii haasofni isaanii illee birqabaadhaan amma CNN akka gabaasetti haasawa gabaabaadha. Pirezidantoonni Ameerikaa waan baay'ee waan tuqaniif yeroo dheeraa fudhatanii haasa'anii nama sa'aatii 2 haasayetu jira. Isaan garuu gabaabama haasa'anii irra jireessatti tokkummaa biyyaa amma namni qoodamee jira. Ameerikaanonni sababaa filannoo kanaatiif jeequmsa Tiraamp uumeen qoodamanii jiru. Araara irratti xiyyeeffatanii haasa'anii ka akaakayyuuti gorsa akaakayyuuti jedhan CNN akka laaletti haasofni isaanii. Kana malees wanti biraa addaa filannoo kanaan wal qabatee dhiyaate Tiraamp akkuma jette dhiisee deeme. Gaafa wal harkaa fuudhuun sin hin gayne barii obboroodhaan meeshaa isaa fe'atee gara Floridaati bakki inni jiraachuuf deemu garasitti guuratee deeme. Sirni geeggessaa illee buufata waraanaa tokkotti qophaa'ee fi jira. Madfillee dhukaasanii sirnuma gabaabduu ta'e tokkoon geeggeeffamanii hin argamne. Sirna muudamaa kanarratti akkuma jette aangoo isaan hawwan uduu halchan harkaa baate mufii saniin ta'uu danda'a waan gara biraallee ta'uu danda'a. Kunis seenaa addaati. Seenaa Ameerikaa keessatti pirezidantiin aangoo gadhiisu sirna pirezidantii itti aanu aangoo itti qabatan irraa hafuun waggaa 150 keessatti dhagahameen beeku. Haga ammaatti pirezidantoota 3 jedhan. Tiraamp waliin nama 4ffaati jechaadha. Warra akkanatti seeraan battalasanii argamanii uduu aangoo hin dabarsine akka nama saraa dhiisanii ka dursanii keessaa deeman nama 3 John Adams namni jedhamu, ergasii John Quincy Adams namni jedhamullee, ergasii Andrew Johnson namni jedhamullee jarra sadan kunniin kana dura akkanumatti dursanii gadhiisanii deemanii aangoo nama itti aanee dhufuuf uduu hin dabarsine. Tiraamp nama 4ffaa ta'aniiru Muusaa. Eeyyanika wanti kanneen biroo adda taasisu keessumattuu miseensonni paartii Rippaabilikaan isaan olaanoon anatu ana ofiin jedhan pirezidaantota duriillee dabalatee jechaadha. Rippaabilikaan irraa kan biyya bulchaatiin turani sirna kana irratti argamaniitiin jiru. Aadaa Ameerikaa, aadaa dimokiraasii Ameerikaa isaan eegariitumaan roobii darbes argamanii qooda fudhatanii gammachuu kakuu raawwachuu kan irratti jechaadha. Kan dimokiraatota keessaallee pirezidaantii darban keessa kan argaman Barack Obama dabalatee isaan kanneen birootas argamaniitiin jiru. Akkasumas Bill Clinton argamaniiru. Walitti makaa kan qabdu Jamaayikaa fi akkasumas biyya Hindiirraa fiixaan ishii kan taate Kamala Harrisitu ittaantu pirezidaantii kun gammachuu guddaa uumee jira Ameerikaanota hedduu biratti jechaadha. Ittaantu pirezidaantii Ameerikaa taatee yeroo jalqabaatiif dubartiin filatamte Kamala Harrisiton seenaa addaati kan hojjette. Inumaayyuu maal jedhu xiinxaltoonni baay'een isaanii injifannoo guddaa Joo Baayiden argatan kanaafi namoota koornaan dubartoota ta'an irraa sagalee sababiisiitiin gara dhufuus ta'uun oolu jedhaniiti kallattii kanaanis kan xiinxallan jiru jechaadha. Dubartii hayyuudha, doktorasii beekamtuudha. Kan biroo alaabaa Ameerikaa gara 200 walitti mirmirfame sirna waltajjii qophaa'e kanarratti jechaadha. Halluu adda addaatiin ifaan faayome. Kan miira namaa hawwatu gara utubaa 56tiin qophaa'eetiin ture. Kunis miidiyaalee irratti darbaatiin tureera. Joo Baayidenis kakuu erga raawwataniin booda haasawa taasisuu isaaniitti ka miidiyaaleen kan gabaasan Muktaar. Wanti biraa wanti adda godha sirni aangoo ol harkaa fuudhuu kunini Ameerikaa keessa sirna guddaadha jennee jirra. Sirna garmalee hawwii ol'aanaan lammiileen biyyattii eeganii baay'ee sirni akkanaa kun 59ffaadha seenaa Ameerikaa keessatti. Maaliif namni yeroo lama aangoo marsaa lama mo'atellee waan jiruuf 59ffaadha sirni kunini. Garuu wanti adda isa godhe maal inni sodaa gugurdaa lama keessatti sirnichi kun ka qophaa'ee
tokko deeggartoonni Tiraamp yeroo darbe jeequmsa kaasanii karaa seenaa Ameerikaa keessatti dhagahameellee argameellee hin beekneeni Capitol Hill yookaan ammoo teessoo Koongiresii Ameerikaa cabsanii wayita sagalee Baayiden fa'a ittiin filaman raggaasuuf Koongiresiin deemu sirna isaanii gufachiisuuf cabsanii seenuun isaanii ni yaadatama. Egaa ergasii jiddugaloonni siyaasaa jiddugaloonni basaastummaa Ameerikaa maal kaasanii deeggartoonni Tiraamp gaafa sirna muudamaa kana qawwee qabatanii Ameerikaa akka fedhe hidhatee deemaa namni beekaman qawwee qabatanii meeshaa waraanaatiin hiriira bahanii jeequmsa kaasuu danda'an sodaan jedhu jira waan jedhu waan eeranii fi Ameerikaa Washington DC keessatti ogumsa ol'aanatu ture jechaadha. Mootummaan federaalaa loltoota addaa kuma kurna hedduun lakkaa'aman bobbaasee akkasumas isteetiillee magaalaa irraallee hidhattoonni kumaatamaan lakkaa'aman eegumsa cimaa godhanii jiru. Ibin loltootuma keessaayyuu namoonni fedhii kana qabanii rakkoo uumuu danda'an hin jiraatan jedhamee duddubbeen loltoota kana tokko lamaan sakatta'amee loltoonni kurna hedduutti lakkaa'aman. Namni gara 20 olii sababa kanaan shakkamee irraa hiikameetiin akka boqotu taasifamuu isaallee BBC'n faati Al Jazeeraan faati gabaasanii jiru. Egaa kana malees Tiraampiin sirna kanarraa hafanii himatamaniiru jeequmsa kaasan kanaan amma yeroo lammaffaatiif aangoo irra jiran kana durallee himannaan itti irra dhiyaatee Koongiresiin erga himatamanii jedhee murteessee booda seneetii keessatti Ripaablikaanonni sagalee olaanaa teessoo olaanaa waan qabaniif kuffisanii hambisanii amma immoo marsaa lammaffaatii fi Ameerikaa salphise karaa jedhu himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jira. Ammayyuu filannoon booda ilaalamaa pireezidantii yeroo jalqabaatiif marsaa lamaaf uduu muudamarra jiru himatamee maaliif himannaan kun irra dhiyaataa jira namichuu yeroo aangoo fixateera wanni jedhu kun illee ka'aa jira. Kanaa wanti ka'u maal inni ammallee carraa takka qaba Tiraamp karaa tokkoon hin deebinaa jedhee gaahuma amma sirna aangoo harkaa fuudhu kana deeggartoota isaatitti maal jedhee galatoomaa deeggarsa naa gootanii fi karaa ta'e tokkoon hin deebinaa jedhee deemee marsaa takka ammallee deebi'ee dorgomuu hin danda'a jechaadha. Yoo himannaan kun itti qulqullaa'ee itti mirkanaa'ee jedhee dorgomuu hin danda'u saniif illee gargaara. Egaa kanatu ture Kamala Harris akkuma jette nama seenaa olaanaa qabu namni dhiiga Afrikaa qabu pireezidantii itti aanatti yoo filatamu yeroo jalqabaatii fi dubartiin pireezidantii itti aantutti yoo filatamtu yeroo jalqabaatii fi namni sanyii Hindii haati isii Hindii kunillee sadarkaa olaanaa kana yoo filatamu yeroo jalqabaatii fi egaa Muusaa. Haasawa isaanii tokkummaa Ameerikaa cimsuudhaa fi akkasumas Ameerikaa rakkoo keessaa hin baafna kan jedhan pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden sirna kakuu raawwatanii hin teenne yeroo hin qabnu jiran. Abadan yeroo hin qabnu daqiiqaa takkatti illee of oolessinuu hin qabnu jedhanii waan jedhan sani itti seenuu isaaniiti kan mul'isu ragaaleen miidiyaalee irraa hanga istiidiyoo seenatti qophiisan miidiyaa kanaaf jechaadha. Murteewwan gurguddaa akka darbuu fi ajaja dabarsuu isaaniiti Al Jazeeraanis Washington Post fi New York Times ragaaleen an ilaale kan mul'isanii dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka feeteen fixramanii chaayinaatti acheeffatanii China erga ciraniin booda yaadaan jechuudha erga Chinaatti jechaan darbatanii vaayirasii Chinaatti jedhaniin booda WHO keessaa baasanii Ameerikaa achi keessaa Donald Trump kana gara WHOtti akka deebituuf ajaja dabarsuu isaaniiti Joe Biden jechuudha erga hojii isaanii ifaan jalqabanii inni guddaan kan biroo keessumattuu asiin dura uggurri adda addaa hordoftoota amantaa islaamaa irratti godhamaatiin ture kunis hatattamaan akka ka'uuf yaada yookaan ajaja dabarsuu isaaniiti ragaaleen achi gaan akka hubachisanitti miidiyaaleen kan gabaasanii kan biroo inni guddaan Donald Trump bara 2016 yeroo duula filannoo geggeessanii masaraa White House itti injifatanii seenanitti akka qabxii guddaatti gochaatiin kan turan baqattoota ofirraa daangessuudhaa fi dallaa jedhanii turan dallaa jechuun dallaa salphaa kanaa miti isaan gurguddaa dheeraadha hojjaan isaatu daangaa Meeksikoo fi Ameerikaa jidduutti kiiloomeetira hedduu kan dheeratu jalqabanii turani kanas bajeta rabaduudhaan kallattiidhaan kennuudhaan jechuudha. Kana Joe Biden hin dhaabbataa jiraniitiin jiru falli kanaa miti waan jedhan fakkaatan ejjennoo isaaniitiin jechuudha.
baasii kana baatu irratti akka sakattamu akka xiinxallamuu fi ajaji dabarsuu isaaniiti kan himame dhimmoota gara 15ti gaafuma guyyaa jalqabaatti hojiitti seenanitti pirezidaanti Joo Baayiden kallattiidhaan ajaja kan dabarsan akka sirraa ofii jiraniitiin jechuudha. Kun dhimmi guddaan osoo irra bira hin darbine waa'ee jijjiirama qilleensaatiin waliigaltee Paaris jedhamuudhaan kan beekamu akkuma yaadatutti jechaadha. Waa'ee jijjiirama qilleensaa kana keessaa Ameerikaa baasaniitiin turan Doonaald Tiraamp kan amma hatattamaan itti deebina jedhaniitiin jiru Joo Baayiden jechuudha. Hojii isaanii guyyaa jalqabaa First Day guyyaa jalqabaa jechuudha irratti murteewwan gurguddoo kanneen kan murteessanii murteewwan kunniin tariitii ejjennoo guddaa ta'uu hin danda'u tarii fedhii fi faayidaa Ameerikaa irratti Doonaald Tiraampis ta'e Joo Baayiden gonkumaa garaagarteedha jedhameetiin yaaduunis hin danda'amu booda irrattillee kaasuu hin dandeetta. Achiin dura garuu addunyaan maal jette isaaniin kan jedhu waan tokko kaasuudhaaf erga sirna kakuu raawwataniin booda addunyaan maal isaaniin jette kan jedhu biyyoota hedduutu yaada gammachuu isaa ni ergaa gammachuu isaanii kun tiwiitaraan kun viidiyoodhaan tiwiitaraan kun kallattii miidiyaatiin kan dabarsan yoo ta'es chaayinaan maal goote gara pirezidaantiitti sun taane tajaajila oduu Zenua jedhamuun editoriaalii barreessiteen ejjennoo mootummaa kan ibsu jechuudha. Yaada barreeffama ejjennoo mootummaa ibsu kan barreessite yaada san keessatti Zenuaan akka gabaasetti maal jedha Ameerikaan ofitti deebi'aarti maratummaa keessaa baatiin jirti kan jedhu yaada akkasitti kan qabu namichi Tiriyaanii jedhanitti karaa kanaan kaasanii akka feete ta'uun oolu kallattii kanaan kaasanii namicha Ameerikaa marachaatiin turerraa dandamattanii baga ofitti deebitan yaada jedhuuf keessaa qaba Doonaald Tiraampiin jechaan tuquudha maqaa rahaanoo yoo eeruu baatanis jechaadha yeroo adda addaatti maqaa Chaayinaa kaasanii xureessaatiin turaniiru kun Iraan. Iraanis Tiriyaanii jedhaniitiin karaa kanaan Tiraampiin qeeqanii bulchiinsa ammaa Joo Baayiden wajjin karaa nageenyaatiin hojjechuu hin dandeenyaa kallattii jedhuun ergaa kakuu Joo Baayiden raawwatan gammachuu isaaniitti dhagame karaa kanaan biyyoota kanneen wanti kaafnee fi duraansneef biyyoota yeroo baay'ee jechaan Ameerikaan afaan hin buufannee fi walitti bu'aatiin turte ta'uu isaati biyyootni kun akka Jaappaan United Kingdom Qaataris jechaadha. Wantoota mareef kaaftee irratti waan muraasa dabaluu fi Joo Baayiden akkuma aangoo qabatanii hojii eegalanii jiru. Asumatti sirna waadaa galuu san akkuma raawwataniin kallattimaan dhaqanii Oval Office waajjira pirezidantoota Ameerikaa seenanii hojii eegalanii jiru. Akka tasaa achi irratti Tiraamp illee gaafa deeman xalayaa barreessanii fi deemanii jiru. Xalayaa sanis argatanii jiru. Xalayaan sun maalima jedhanii warri miidiyaa baay'een gaafatanii jiru. Xalayaa dhuunfaatii Tiraampiin argu malee isaan waliin hin dubbanne waa'ee xalayaa kanaa hin dubbadhu jedhanii waan xalayichi qabu hin beeknu. Garuu hawwii gaarii naaf qaban ibsanii jiru. Xalayaa nagahaatii xalayaa gaariidha jedhanii fudhatanii jiru. Achumaanis wantoota amma kaafte kanneen mallatteessanii jiran waan isaan mallatteessan keessaa wanti jabaan tokko dhibee koronaatiin wal qabatee qajeelfama jiru tokko mallatteessanii jiru. Dhibee koronaatiin Ameerikaan miidhamuudhaan addunyaa irratti tokkoffaadha. Nama miliyoona 24 olitu koronaan qabamuun mirkanaa'ee jira Ameerikaa keessatti. Namni du'ellee guyyatti namni du'u gara nama 4,000 olii gahee jira. Namni du'ellee 400 oli waraana addunyaa lammaffaa keessatti lammiileen Ameerikaa waraana san keessa hirmaatanii du'anii oli ta'ee jira jedhamee akka seenaatitti himamaa jira. Kanaaf wanti isaan mallatteessan tokko maal inni maaskii waajjiraalee federaalaa fi bakka federaalaa to'atu hunda keessatti guyyoota 100 itti aananiif namuu maaskii godhatee deemuun dirqama akka ta'u qajeelfama jedhu mallatteessanii jiru. Amma kaasee hojiirra oola jechaadha. Kana maleellee WHO dhaabbata fayyaa idil addunyaatitti akka Ameerikaan keessaa baatu ajajanii Tiraampi baatee hin finne piroosesii qaba adeemsa waan hedduu jira adeemsuun akka adda citu
godhanii jiru battaluma mallatteessanii sanis dhaabanii jiru dallaa Meeksikoo waliin jirullee ijaarsi isaa ijaaraniiru eegalanii jiru bakka jirutti akka dhaabbatu sanis dhaabsisanii jiru kana malees seera walqixxummaa Ameerikaa keessatti walqixxummaallee hin komatamti akka biyyoota gara biraa walqixxummaa gosa aduun taane walqixxummaa bifaati Ameerikaa keessa rakkoon jiru diimaa fi warra diimaa hin taane seera kanallee cimsu tokko baasanii jiru kana malees lammiilee biyyoota 10 olii kana dura Trump biyyoota kanneen irra jireessi biyyoota kana warra lammiilee isaanii irra jireessi isaa musliima ta'e jechaadha hordoftoota amantaa islaamaa ta'e akka nutti hin dhufne jedhanii guutumaan guutuu ittisanii ajaja kanallee kaasanii jiranii eegaa kanaaf kan kana fakkaatan mallatteessanii gama Trumpiitillee Trump sa'atii aangoo harka isaanii jirtu aga dhumaatitti itti fayyadamanii jiru qajeelfama tokko koronaa wal qabatu isaan mallatteessan jira Biden fudhataman qabu jedhanii harkaa kuffisan malee namoota illee dhiifama godhaniiru Trump illee dhumuma irratti namoota 70 yakkoota garaagaraatiin himatamanii mana hidhaatti argaman irra jireessi isaanii nama isaan deeggaru jedhama namoota 70 dhiifama godhanii fi gadhiisanii jiru namoota 73 ammoo adabbiin akka fooyya'uuf taasisanii jiru kaamuusa. Tarkaanfiin amma Joe Biden fudhatan kun tarkaanfii guddaadha tarkaanfii jajjaboodha tokkummaa Ameerikaa cimsuu qofti hin taane rakkoo gootiiwwan arfan darbanii fi Ameerikaan keessatti laaqamteetiin argamte sababii hoggansa Trumpiitiin kana keessa baasuudhaaf biyyattii tokkoomsuudhaafis kan kaayyeffate ta'uu isaati baay'eewwan kan hedaatiin jiranii tariiti Muktaar asirratti gara dhimma kanneen biroottoo deebinu kan faana kan wal qabateen kakuu raawwachuun Joe Biden kun tariiti asin dura Itoophiyaa silaalchisee Donald Trump wanta inni kaasaatiin turetu jira jechaadha waa'ee hiraarumsaa dubbatan san qaama tokkoof looguudhaan misraaf kallattiidhaan looguudhaan yeroo barbaadetti misra dhaa'uu dandeetti jedhanii kaasan san bulchiinsi Joe Biden maal gochuu danda'a kan jedhu kanas suudaallee Muktaar. Tole Muusaa sirrii jettee Biden dhuma aangootti hin dhufne gaafa dorgommii irra jiranii Trump yaada kana kakaasanii gaafas wanti Biden jedhan sirrii miti adeemsi akkana jecha akkana sirrii miti waan jedhuun akka hin fudhanne sirrii akka hin taane kaasanii jiru ammallee Biden nama ogeessaa nama malaan deemanii dubbii malumaan laaluu isaanii hin oolu jechuun hin danda'ama garuu maal inni siyaasaa keessa wanti guddaan biyyi kamuu laaluun irra jiraatu haala ati irratti argamtu siyaasa addunyaa keessatti fayyadamuu dhabuun kee miidhamuu dhabuun kee cimina keeti Itoophiyaan hojii dippiloomaasii isii cimsitee nagaya keessa isii cimsitee yoo jabaattee dhaabattee sirna kanarraa bu'aa guddaa argachuu dandeetti jechaadha warra bulchiinsa Biden irraa bulchiinsa pirezidaantii Biden nama tasgabbii waa laalu jennee jirra gama Itoophiyaatiin illee bilchinni siyaasaa ol aanaan dhufaa jira Itoophiyaa keessatti beekama gama dippiloomaasiitiin fudhatamni Itoophiyaan Afrikaa keessa qabdu addunyaa irratti qabdu dabalaa dhufee jira kanaaf yeroo itti aanu keessatti illee hojiin dippiloomaasii fudhatama Itoophiyaa guddise kun yoo cimsee itti fufe bu'aa gama kanaan Itoophiyaan argachuun irra jiraattu sirna kanarraa illee akka argattu akka ta'e wanti nama shakkisiisaa hin jiru. Garuu Muusaa wanni seenama Baayidaniitiin wal qabatee waan takka qofa usuu daballee waan biraan darbine Baayidan pirezidantummaa fi yeroo lama dorgomanii yeroo sadaffaa irratti milkaa'an jechaadha bara 1988 pirezidantummaa fi yaalanii sababa rakkoo addaatiin ol bahuu dadhabanii hafanii bara 2008 wayita Obaamaan dorgomaa turanillee garma paartii isaaniitiin dorgommii eegalanii fudhatama jabaa osoo hin arganne Obaamaan isaan caalee pirezidantii ta'ee ergasii ammoo pirezidantii itti aanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru siyaasa Ameerikaa keessa nama waggaa 40 oliif turanii pirezidantii itti aanaa 47ffaallee ta'anii Ameerikaa tajaajilanii jiru abbaa alangaa ta'anii tajaajilanii jiru nama tasgabbaaya nama dubbii xiinxallanii qalbii ilaalanii nama fudhatama olaanaa qaban jedhamee ilaalama egaa Muusaa. Egaan hordoftoota keenyaan qopheessona miidiyaadhaa fi qindeeffannee kanumaan gammaa hordoftanidha. Torban immoo dhimmoota kanneen birootiin walitti deebinaa qophii kana qopheessine qindeessine kan dhiyeessine ani Muusaa Huseen. Ani immoo Muktaar Huseen. Torban dhimmoota kan birootiin walitti deebinaa ogeeyyota istiidiyoo Finfinnee
hunda wajjin ta'uudhaan hanga torbaanitti nagaatti isiniin jenna.